Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanala kiyya baga irra deebiidhaan ammas walitti deebine hardhas qophii barsiisotaan tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Qophii hardhaatiin yaada xiinsammuu ta'e kaasa. Keessattuu dubartiin onni irraa dhiirri akka jaalatu yookaan immoo guutumaan guututti si malee jedhee akka si wajji ta'u akkasumas jiruu jaalalaa keessan sirriitti bareeffachuuf onni irraa akka si jaalatu kan gargaaran iccitiiwwan gara 5 tahan ni jiru. Isaan kan isiniif ibsu ta'a akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Namoonni jaalala keessa jirtan akkasumas gara fuulduraaf jaalala keessa seenuuf yaadaa jirtaniif jiruu jaalalaa keessan akkasumas walitti dhufeenya qabdan sirriitti ol guddisuudhaaf yaada isin gargaaru ta'a. Kanaaf yaada kan bal'inaan kan isiniif himu ta'a. Maybe channel kanaaf namoonni haarawaa taatan baga nagaan dhuftan. Channel kanarratti gaafiiwwan bultii keessatti ka'aniif deebii kan itti argattan ta'a. Akkasumas waa'ee fayyaa fi wantoota fayyaa wajjin wal qabatan, waa'ee jaalalaa, waa'ee wal qunnamtii saalaa kan itti ka'an ta'a. Kanaaf channel kana subscribe gochuunii fi mallattoo bilbilaa tuquun hordofuu ni dandeessu jechuudha. Qophiin aan dalagus yoo isinitti tole like gochuu hin dagatina. Egaa qophii hardhaatiin yaada barbaachisaa ta'e yookaan immoo waa'ee xiinsammuu wajji kan wal qabatedha. Waan kana wajji jiru bal'inaan ni kaasna. San dura garuu gara jaalalaa seenuun dura yookaan erga seenamee booda jalqaba wanti beekamuu qabu ni jira. Keessattuu yeroo jaalala keessatti wantoota uumamuu danda'an karaa kamiinuu sodaachuu hin qabdani. Fakkeenyaaf dhiiraa fi dubartiin takka gara jaalalaa seenuu yoo barbaadan yookaan immoo dubartiin takka dhiira tokko wajjin jaalala keessa seenuu yoo barbaadde yaada lamatu jira. Tokkoffaa hanga dhumaa si jaalatee si wajji tahaa yoo wajji taatan jechuudha. Dura yoo wajji hin ta'in ammoo si jaalatuu danda'a dhugumatti jechuudha. Lammaffaa immoo wajji taatanii hanga dhumatti jaalala teessan deemuu dhabuu danda'a. Akkasumas ati jaalattee yeroo jaalala keessa seenuudhaaf yeroo yaaltutti jechuudha. Inni si jaalatuu dhabuu danda'a yookaan immoo si wajji jaalala keessa seenuu hin barbaanne ta'a. Egaa wantoonni kunniin akka uumamuu danda'an beektanii jaalala keessa kan seenuu qabdanii. Namoonni hedduun jaalalaan yeroo baay'ee maaliif miidhaman yoo jennu rakkoo uumamuu jiraachuu danda'an jedhanii hin yaadanii yookaan immoo of amansiisanii itti hin seenanii. Keessattuu yeroo baay'ee dubartoonni kan miidhaman jaalalaan waan hundaa karaa poozitiif ta'eenidha kan laalanii. Fakkeenyaaf gara jaalalaa keessa yoo seenan dhiira jaalala jalqaban san wajjin hanga dhumaa na wajji tahaa jedhanii guutumaan guututti kan yaadanii. Wanti beekamuu qabu maali? Jaalala keessa yoo seentan karaa lamaan of amansiisuu fi yaada karaa lamaan qabaachuu qabdu. Yaada yookaan namummaa jaalala keessaa fi yaada jaalalaan alaa qabaachuu qabdanii. Fakkeenyaaf namoota tokko tokko yoo ilaaltan jaalala keessa turanii yoo adda bahan hin miidhamanii yeroo dheeraas turanii jechuudha jaalala keessa. Akkasumas dhiira wajji turan sanis sirriitti jaalachaa dhugumaan wajji tahaa jechuudha. Garuu namni sun yoo gatee deeme wanta akka hin miidhamanii wanta rakkoon isaanirra ga'u tokkollee hin jiraatu. Maaliif dursa jaalala san yoo jalqaban guutumaan guututti of amansiisaniitu jaalala san kan jalqabanii. Kun akkamitti tahaa osoo jaalala hin jalqabin of amansiisanii seenuun namuma lama qabaatanii jechuudha. Namuma yoo jedhu yeroo jaalalaa keessa seentan karaa poozitiif ta'e ni jira tokkoffaan kana. Lammaffaan immoo wanti gaariin hin ta'in uumamuu ni danda'a jedhanii eegaa jiraachuudha. Fakkeenyaaf nama tokko wajji jaalala eegaltanii nama san wajjin hanga dhumaa wajji deemuu barbaaddu wal fuutanii ijoollees hortanii jechuudha. Kun karaa duraati karaa poozitiif ta'ee fi karaa sirriidhaan yaaduudha kuni. Kan lammaffaa immoo rakkoon tokko uumamuu ni danda'a jedhanii yaaduudhaan wal loluun jiraachuu danda'a. Si dhiisee deemuu ni danda'a. Kan duraa wajjin wal qabsiistanii yaaduun isinirra jiraata jechuudha. Yoo akkasitti yaadaa dhuftan yeroo rakkoon uumametti akka hin miidhamnee fi laayifii keessanis akka haala gaariidhaan akka itti fuftaniif isin gargaara jechuudha. Yaada lama qabaattanii jaalala jalqabuun kun hedduu takka faayidaa qabeessa. Kanaaf wanta kamuu irratti seenuun dura of amansiisuu fi sirriitti itti yaaduudhaan karaa neegatiivii fi poozitiif perspeektiif ta'een yaaduudhaan itti seenuudha.
waan tokko karaa bareedaa ta'een yaaduun gaariidha. Garuu wanta biraas uumamuu ni danda'a jedhanii yaaduunis hedduu barbaachisaadha. Yaada akkanaa kana qabaannaan jaalala keessatti hin miidhamtanii. Egaa waan kana kan kaaseef namoonni hundi waan beekuu qabuu fi egaa gara yaada har'aatti yoo deemnu jaalala wajjin wal qabatee dhiirri akka sirriitti si jaalatuuf yaada hedduu si qarqaaru ta'ee ni kaasa. Tokkoffaa maalii jaalala keessatti dhiiraan akka sirriitti jaalatamtan kan godhu of jaalachuudha. Egaa of jaalachuu yoo jedhu kan akka selfish ta'uu osoo hin taane ofii keetiif kabajaa kennuu jechuudha. Ofii keetiif limiit kennuu of kabajuu jechuudha. Fakkeenyaaf jaalala keessatti wantoonni hedduun ni ka'u yookaan yaadni hedduu jechuudha. Dhiiraaf dubartii jidduutti yaada san dhiirri akka itti fakkaatutti yaada itti dhaga'amu dhiyeessuu danda'a. Ati isa waan jaalattuuf qofa yaada san fudhachuu hin qabdu. Yaada sirrii ta'e yoo ta'e okay rakkoo hin qabu. Garuu kan si miidhu yoo ta'e kan siif hin taane jechuudha. Yaada san noo jechuu qabda. Kun akkana ta'uu qaba, kun kana ta'uu qaba jettee yaada kee dhiyeessuu danda'uu qabda. Kana of kabaju jechuun karaa kanaan of jaalachuun nama kaan jibbuu miti. Kan biraa immoo kan kabajamuu fi kan amannii fudhachuu qabnu xiinsammuu kennaa fi qaama uumamaan qabaannu kabajuu fi kabachiisuudha. Kun keessattuu yaada ofittummaa wajjin wal qabata. Of tahuu jechuudha. Nama biraa hin ta'in osoo hin taane of tahanii yaada uumamaan qabdu, qaama uumamaan qabdu kan siif kenname jechuudha. San kabajdee amantee kabachiistee jiraachuu kan qabdu jechuudha. Namoota hedduu biratti rakkoon kan uumamu kanadha. Bifa qabduun yaada qabdu kabajuu dhabuudha. Ofii keetii jechuudha. Fakkeenyaaf dheerina ta'uu danda'a, gabaabina kee ta'uu danda'a, sheeppii qaama keetii ta'uu danda'a. Wantoota kanneen ofii keessanii yoo hin jaalanne, ofii keessanii yoo of hin kabajne namni isin wajji jiru isin kabajuu hin danda'u yookaan akkamitti isin kabajuu danda'a yoo ofii keessanii hin kabajin, hin jaalatin jechuudha. Kanaaf ofittummaa qabaachuun akkasumas wanta uumamaan kenname amananii fudhachuudha. Kanaaf jalqabarraa kaasee of taatanii dhiyaachuudha. Ofitti amanamummaa keessan jaalallee wajji jirtaniif sirriitti mul'isuu fi qabdu. Yaadaan osoo hin taane gochaan mul'isuu qabdu. Fakkeenyaaf nama wajji jirtan yaada garaagaraa isiniif kaasuu haa jennu akkuma reef jedhe jechuudha. Yaada inni kaasu hundaa tole jettanii fudhachuu hin qabdanii. Faallaa isaa yeroo hundaa deemaa osoo hin taane yaada keessan waan isinitti dhagahame ibsachuu qabdanii. Kana ofitti amanamummaa qabaachuun biizinasa takka waliin dalaguu ta'uu danda'a, waan guddaa bituudhaaf ta'uu danda'a. Waan isa jaalattuuf qofa tole jechuu hin qabdu. Qoy itti yaadaa waan kun akkana jettee dhiyeessuu qabda. San innis ofitti amanamummaa kee ni arga, hedduus si jaalata. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaachuudha hanga danda'amutti jechuudha. Kan biraa yeroo hundaa qarqaarsa eeguu hin qabdanii nama wajji jirtan sanirraa jechuudha. Wanta isin gochuu dandeessan inni akka godhu yeroo baay'ee eeguu hin qabdanii. Dalagaas ta'uu danda'a. Ofii keessanii deemtaniiti kan barbaaduu qabdanii. Yeroo hundaa isa qofa ta'uu hin qabu. Waan akkanaa kana sirriitti of eeggachuu qabdanii. Waan isin gochuu dandeessan yookaan waan isin raawwachuu dandeessan isin raawwadha. San booda isas eeggachuun kan isinirra jiraatu jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana sirriitti eeggachuu qabdu. Kan biraa hedduu to'annaa baay'isuu hin qabdanii. Amantaniitu jiraachuudha. Maaliif to'annaa hedduu baay'isnaan eessa baataa, eessa jirtaa, garam deemuu jirta. Gaaffiiwwan akkanaa kana yeroo hundaa baay'isuun miira isiniif qabu hir'isuu ni danda'a waan ta'eef dubartiirraa akka isin eegdan gochuu hin qabdanis. Gocha akkanaa kun hedduu takka dhiiraaf gaarii miti. Kanaaf waan akkanaa kana of qusachuu qabdu. Akka dhumatti kan kaasu yaadamuu danda'uu qabdu. Yeroo hundaa isin qofaa miti kan barbaaduu qabdanii. Jalaa baduu, onlaayinarraa bahuu, bilbilas yeroo baay'ee bilbiluu dhabu. Kan kun beekamaadha. Jaalala keessatti wal eeggachuun isinirra hin jiraatu. Hamma danda'ametti walii barreessuun, walii dubbisuun, walii bilbiluun akkuma jiraatu ta'ee garuu baay'isuun hin qabdu. Just innis akkasii bilbilu, innis akkasii barbaadu, akka sirriitti si yaadu gochuu qabda.
gochoonni kunniin gaa irra dabalataan akka isin yaadu sirriitti akka isin jaalatu isa godha waan ta'eef waan kanneen sirriitti itti yaaduu qabdu. Egaa piroogiraamni har'aa kana fakkaata. Onni irraa akka si jaalatu gochoowwan kanneen sirriitti raawwachuu qabda. Sammuu irratti sirriitti dalaguu qabda. Egaa akka barumsa irraa argattan abdiin qaba. Yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Waan wajji turtaniifis hedduu takka galatooma. Qophii barsiisoo ta'an kan biraa wajji walitti deebina nagaatti.